Manni murtii federaalaa Ramaddiin lidataa namoonni 24 yakka shororkeessummaan akka hidhaman ajaje. Manni murtichaa Dr. Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee himatamtoota 24 gaaffii mirgaa wabiitiin gadhiifamuu isaan dhiheessan kufaa taasisuun akka hidhaman ajajee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii lidataa dhaddachi sadaffaa dhimmoota farra shororkeessummaa hidhamtoota yakka shororkeessummaan himataman Dr. Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee himatamtoonni 24 gaaffii mirga wabii isaanii kuffisuun mana amala sirreessaa akka galan ajaja kennee jira. Akka abbaan halangaa jedhutti himatamtoonni kanneen kaayyoo warraaqsaa fi siyaasaa ka'umsi keenya Amaara gahumsi keenya Itoophiyaadha jedhu tarkaanfachiisuuf addatti ammoo tooftaa fi tarsimoo waraanaa bocuun daandiilee naannoo Amaaraa wal qunnamsiisan cufuun ummata shororkeessuu fi mootummaa dirqisiisuun aangorraa buusuuf gochaalee shororkeessummaa raawwatan jechuun himate. Kana malees gochaalee shororkeessummaa biroo tajaajiltoota hawaasummaa adda kutuu fi hokkora kaasanii gochaa shororkeessummaa jiru kanaan ammoo namoota 217 lubbuun dabruu dabalataanis namoota 297 irra miidhaan qaamaa salphaa fi ulfaatan dhaqqabu akkasuma qabeenyi qarshii biliyoona 1 fi miliyoona 298 fi 346 fi 276 olitti tilmaamu manca'ee jira jee. Himata abbaa halangaan dhiyaate dubbisuun himatamtoota erga dhageessiseen booda abukaatoon himatamtoota mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaafatee jira. Haaluma kanaan falmii bitaaf mirgaa dhaggeeffachuun manni murtichaa himanni himatamtoota irratti dhiyaate mirgi wabii akka eegamuuf kan hin taasifne tahuu eeruun gaaffii isaanii kufaa taasise. Himatamtoonni ammoo gara mana amala sirreessaa Finfinnee akka galan ajaja laate manni murtichaa oolmaa isaa arraatiin. Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa buusuuf mootummaa fi qaamoleen faallaa mootummaa jiran yaalii godhaa turuun isaanii ni yaadatama. Ta'us maddi rakkoo siyaasaa biyyattii ammas hundirraan hiikamne. Mariin araaraa Piriitooriyaatti TPLF fi mootummaa Itoophiyaa irra gayan lammiilee sababa lolaa geggeeffameen miidhamanii fi biyyattis hanga tokko boqonnaa laateefii jira. Garuu wal dhibdeen waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa ganna 4 as cimee jiru ammas falan argan. Mariin amma dura mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Taanzaaniyaatti eegalee ture bu'aa malee rarra'ee hafuun isaa kan yaadatamu. Mariin marsaa lammaffaa itti fufajamee eegamaa turus garuu hanga ammatti eegaluu dhabuun isaa Oromiyaa keessatti nageenyi akka hammaatu taasisee jira. Oromoon keessaaf alaa mariin yeroo duraaf waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti eegale sun milkiin akka goolabamu hawwiin eegaa turan. Sababni isaatis ummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf yeroo dheeraaf sirnoota Itoophiyaa waliin lola keessa ture. Ummanni boqannaaf nagayaaf dheebote kun bu'aan lolaa du'aa fi barbadaa'uu qabeenyaa ta'uu isaa qabsoo ganna hedduuf keessa ture keessatti waan hubateef kanaaf mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii san irratti waliigaltee akka mallatteessan jajjabeessaa ture jira. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa akkasuma qaamni sadaffaatis adeemsi marii addaan cite sun maalirra akka jiru wanni ibsan hin jiru. Garuu ammas Oromiyaa keessa sagaleen walitti araaramaa jiru dhagayamaa jira. Jaarsoleen magaalaa Walisoo yaada miidiyaa biyya keessaa ETV laataniin mariin araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo addaan citee ture deebi'ee akka eegaluuf qaamolee lameen gaafatanii jiru. Obbo Lammaa Abdii jiraataa magaalaa Walisooti. Mariin jalqabamee ture sun addaan cituun isarran turre mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waltajjii takkatti walitti dhufanii waan biyyaaf ta'u waan Oromoo fi Oromiyaaf ta'u hojjetuu qabu jechuun gaafatanii jiru. Araarri biyya Afrikaa kibbaatti Piriitooriyaatti hojjetame suni garanattis dhufee calqabame asitti wanti calqabame hin jira hin dhageenya gurraani. Inni calqabame sun addaan cituun irra hin jiru. Ammas taanan natu mo'ataa otoo hin ta'in walitti dhufanii iddoo tokko taa'anii garanas rakkoonoo jiraate garasis rakkoonoo jiraate waltajjiitti dhufanii wal gorsanii wal araarsanii waan biyya kanaa ta'u waan uummata Oromootii ta'u waan lammii Oromootii ta'u waan naannoo Oromiyaatii ta'u hojjechuu qabu. Eegalamuu marii waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa san qaamoleen hawaasa Oromoo garagaraa hawwiin eegaa turanii jiru. Manguddoonni kunis irra deebiin kan gaafataniisuma. Mariin kun adda cituusatti baay'ee aaruu dubbatu manguddoon kun ammas mootummaan federaalaa kan naannoo Oromiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo araara nuuf buusaa jechuun kadhatanii jiru. Oromoon rakkoo keessa isaa furatuuf
mala sirna gadaa qaba. Kanaaf taanii waliin nuuf haa araaramanii jiru. Manguddoon kun waraanni kaleessatuu nu gaha duuti nurraa dhaabbattee gara misooma nagayaaf tokkummaatti cehuu qabnaa jiru. Gaafa araara kana jalqaban jedhanii haawwen keenya, abbootiin keenya, qeerroon keenya, qarreen keenya hunduu dheebuudhaan eeggachaa turanii walii galteen kun diigame jennaan baay'ee naane. Araara jalqabe kanatti nu yaafufanoo jenne karaa bitaas karaa mirgaatis mootummaa naannoo Oromiyaallee haa ta'u, mootummaa federaallee haa ta'u, wayya bosona jirullee haa ta'u, adaraa waaqaa, adaraa lafaa, adaraa baraa araara nu buusaa jenna. Oromoon gadaa qaba, Oromoon duudhaa qaba, Oromoon caffee qaba, Oromoon tulluu qaba, beekaa qaba, beekaa guddaa biyya Afrikaa miti biyya addunyaa bulchuu qaba. Kanaaf gadi taa'anii akka nu araaraman hawwiin keenya kana. Hawwiin keenya hawwii qofa otoo hin ta'in immoo ta'uu qaba. Jala murame ta'uu qaba. Hingaa duuti nurraa dhaabbatu duuti. Waraanni kaleessaa nu ga'a gara misoomaatti, gara guddinaatti, gara tokkummaatti yoo deebin ilmoon Oromoo achi as dhufa jifuu qaba, duudhaa qaba. Duudhaa isaatiin gadi taa'eeti kan walii galee ormaa araarsu walii miti. Araarri calqabame sun akka fiixan ba'ee ummanni keenya tasgabbaa'ee nagaadhaan akka jiraatu araara wanti caalumtuu hin jiru. Araara calqaban sana har'a borotoo hin jedhin akka fiixan nu baasuun barbaanna. Araarri calqabame kun fiixan ba'uu qaba kan jedhu yaada qabna. Haawwen keessanii jedhaati, abbootii keessanii jedhaati, haawwen keessanii jedhaati, abbootii keessanii jedhaati, biyya keessanii dachee keessanii jedhaati araara nu buusaa. Araarri dirqama. Araara buusuu qabu lachan. Araara buusuu qabu Oromoodhaaf jecha, dhala Oromootiif jecha, sanyii Oromootiif, zaree Oromootiif jecha araara buusuu qabu. Nu araaramuu qabu. Araarri calqabame sun fiixaan ba'uu qaba. Addaan cituu hin qabu gonkumaa. Addaan cituu hin qabu. Yeroo yaadni araaramaa jedhamu hawaasa keessaa dhagamaa jiru kanatti garuu waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti lolli ammas itti fufee jira. Lammiileen Itoophiyaa 118 Jabuutii irraa gara biyyatti deebifaman akka imbaasiin Itoophiyaa Jabuutii magaalaa Jabuutii jirutti godaantota keessaa namoonni 38 karaa seeran alaatiin gara Yamanitti qaxxaamuruuf turan. Namoonni hafan 80 ammoo Jabuutii bakka garagaraa warreen turani. Mootummaan Jabuutii baroota hedduuf maqaa raafa jedhuun lammiilee Itoophiyaa biyya isaa keessa jiraatan humnaan qabee daangarratti harcaasuun isaanii yaadatama. Ammas taanaan imbaasiin Itoophiyaa Jabuutitti argamu akkaataa lammiileen kanneen biyyatti deebifaman irratti ibsa gahaan laanne. Garuu baqattoonni Oromoo Jabuutii magaalaa Jabuutitti argaman lammiileen biyyatti deebifaman jedhaman kun irra jireessi isaanii warreen maqaa raafa jedhuun qabamanii to'annoo jala turani. Lammiileen Jabuutii hayyama qabaniif hayyaman qabne akka fedhan Itoophiyaa keessa addatti magaalaa Dirree Dhawaa keessa yeroo jiraatanitti inumaa hanga lammummaa biyyaa fudhatanitti yeroo Itoophiyaa keessa jiraatuuf haalli mijateefitti lammiileen Itoophiyaa garuu Jabuutii keessatti kabaja dhabuun isaanii komiilee garaagaraa haasaa turee jira. Garuu lammiileen Itoophiyaa kabaja lammiileen Jabuutii Itoophiyaa keessatti argatan kana haala faallaa taheen Jabuutii keessatti hin arganne ni gidirfamu. Gidiraan kunis ajjeechaa, tumiinsa, saamicha, arrabsoo, hidhaa fi murtii haqa dhabuu kan dabalatu. Imbaasiin Itoophiyaa mirga lammiileen Itoophiyaa Jabuutii keessatti argaman sarbaman kanaaf hojiin hojjetu zeeroodha jedhu baqattoonni achitti argaman. Sababa qaala'insa jireenya fi daballee gibiraatiin wal qabatee mormiin Keeniyaa magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa jiru teessuma pireezidaanti Wiiliyaam Ruutoo raasaa jira. Magaalaan Naayiroobii islii dabalatee bakkoota hedduutti guyyaa irraa cufamaa oole. Ganama irraa obboroodhaan naannawa islii kan lammiileen Somaaleetti baay'atanitti humnoonni nageenyaa kumaantamaan lakkaa'aman bobbaafamanii jiru jedhame. Pireezidaantiin Ruutoon yeroo duula na filadhaa geggeessaa turanitti lammiilee jireenya gaxaanaa keessatti argaman jireenya isaanii jijjiiruuf nan hojjedhaa jechuun waadaa galuun isaanii ni yaadatama. Garuu erga masaraa seenanii kaasee gatiileen meeshaalee dabaluu malee wanni irratti hin jiru jechuun lammiileen biyyattii komiidhaan hiriiratti seenanii jiru. Kun ammoo deeggartoota pireezidaantii Ruutoo filatanillee akka ifitti gaabban taasisee jira jedhu maddeen
hokkorri Keeniyaa keessatti ji'ootaaf geggeeffame kun yoo xiqqaate lubbuu namoota 24 galaafatee jiras jedhame. Lammiileen Keeniyaa mufiin guutaman pirezidaantii Ruutoon nu ganee jira jechuun komiilee jabaa dhageessisaa jiru. Bulchiinsi Ruutoo immoo idaa biyyaa mootummaan duraanii biyyarra tuule baasuu fi hojii uumuufiin jira ja'a dargaggoota amma mufii kaasan kanaaf garuu manni murtii kana dhoorgee jira. Gibirri ol ka'uun ammoo lammiilee mormiif kaase. Lammiileen Keeniyaa waadaa Ruutoon galeef eeganii dhabuun cinatti faallaa isaa gatiin midhaan nyaataa boba'aa fi zayitaa akka malee dabaluun obsa akka fixatan taasisee jira. Gatiin boqqolloo, daakuu, ruuzaa fi sukkaraa akka malee dabalee jira. Dabaluu ragaan mootummaa mataan isaa mirkaneessee jira. Dhaabbanni biyya keessaa Tifaa jedhamu haala amma Keeniyaa keessa jirutti deeggartoonni Ruutoo mataan isaanuu gammadoo miti. Lammiileen dhibbantaan 56 haala amma Keeniyaa keessa jiru irratti yaaddoo guddaa qabu. Danqaan amma pirezidaantii Ruutoo mudate kun dhaabbilee mormitoota addatti kan dheebuu aangoo baroota dheeraa qabu Raayilaa Odingaaf haala mijjeessuu mala jedhamee jira. Roobi Arraamoo sababa mormiitu ka'uu mala jedhuun sodarraa magaalaa Naayiroobii naannawa Islii jedhamtutti humnoonni nageenyaa kumaantamaan bobbaafamanii jiru. Magaalattiinis cufaa ooltee jedhu maddeen. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Afrikaa Kibbaa keessatti to'annoo jala oolchuun fudhataman qabu jedhan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Ramaafoosan pirezidaantii Puutiin Afrikaa Kibbaa keessaa qabanii hidhuun lola labsuudha jedhan. Akka Ramaafoosan jedhanitti yeroo Puutiin Afrikaa Kibbaa dhufe qabnee hiina jechuun waraana Raashiyaa irratti banuudha. Akeekkachiisni Ramaafosaa kun kan dhagahame erga Puutiin kora idilee addunyaa ji'a hagayyaa dhufaa jiru keessa Afrikaa Kibbatti qophaa'e irratti afeeraman booda. Ajajni hidhaa kunis dhaddacha yakkaa addunyaa ICC'n irratti dabruu danda'a jedhamee jira. Afrikaan Kibbaa dambii mana murtii yakkaa ICC kan mallatteessite yeroo ta'u garuu bara 2015 keessa yeroo pirezidaantiin Suudaan duraanii Umar Hassan al-Bashir Afrikaa Kibbaa daawwatan dhaddachi yakkaa akka hidhaman ajaje osoo to'annoo jalan oolchin xiyyaaran gara Khartoumitti geggeessite. Yeroo sanitti Afrikaan Kibbaa waliigaltee ICC waliin qabdu hujirran oolchine jechuun qeeqamaa turte. Biyyoonni miseensa BRICS ta'an kanneen dinagdeen isaanii ariitiin guddataa jiru Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaati. Maqaan BRICS jedhamus qubee jalqabaa maqaa biyyoota miseensa ta'anii shanan irraa kan fudhatame moggaafame. Itoophiyaan ammoo garee kanatti dabalamuuf dhiheenya gaafii dhiheessitee jirti. Paartiin mormituu Afrikaa Kibbaa Democratic Alliance jedhamu Puutiin nama yakkaati qabamee hidhamuu qaba jechuun dhiibbaa godhaa jira. Garuu pirezidaantiin biyyattii Ramaafosan tarkaanfiin kun yoo fudhatame Afrikaa Kibbaa mataashii rakkoof saaxila jechuun mormanii jiru. Bifa wal fakkaatuun Raashiyaan pirezidaantiin ishii Puutiin Afrikaa Kibbaa keessatti qabamanii yoo hidhaman addunyaa irratti lola labsamee jechuun cimsitee akeekkachiiste.